Ashama akkam jirtu barnoota nama qabadhee jiru mudannoo biyyoota hedduu keessatti mul'achaa jirudha. Biyya keenyatti illee ragaan akkasii jiraachuu baatu innis maal kan jedhudha. Al takkaatti daa'imman lakkuu nama garaagaraa lama irraa ulfaa'uun da'uun ni danda'ama kan jedhudha. Ijoollee lakkuu tokko nam tokkorraa tokko nama biraarraa al takkaatti ulfaa'anii da'uun ni danda'ama kan jedhudha. Maaliif biyyoota hedduu keessatti yeroo ammaa riippoortaa jira. Suura sin argaa jirtan kun ijoollee lakkuu mucaa magaalaa fi mucaa adii kun biyya Veetnaam keessatti kan dhalatanidha. Ragaan DNAs qorannoon taasisee abbaa garaagaraa qabaachuu isaanii agarsiisa jechuudha. Haati yookaan shamarri tokko lakkuu kan bifnii fi gosti gartuu dhiigaa isaanii adda ta'e kan gargar ta'e da'uu ni dandeessi yookaan ni uumama jechuudha. Kunis ta'uu kan danda'u wayita hanqaaquun qophaa'ee sun sanyii kormaa yookaan sanyii dhiiraa adda addaan nama adda addaa irraa dhufeen marsaa laguu tokko keessatti wal sirratudha jechuudha. Kana jechuun egaa tokko kan abbaa manaa ishee yookaan yoo abbaa manaa tokko qabde tokko kan abbaa manaa ishee tokko immoo kan nama biraadha jechuudha. Kun egaa daa'imman silaadha kan suura armaanotti agarre kan warra Veetnaam abbaa fi haadha waliin jiru jechuudha. Haa ta'u malee daa'imni as keessa daa'imni tokko abbaan ishee kana miti jechuudha. Suurri kun daa'imman lakkuu ijoollee durbaa lakkuu biyya Chaayinaadha. Haadhaan tokkodha abbaan gargari jechuudha. Tokko magaalaadha tokko immoo adii kan taatedha jechuudha. Hanqaaquun dubartii erga gadi lakkifamee booda sa'a 12 hanga 48 turuu dandeessi. Haa ta'u malee sanyiin dhiiraa immoo hanga guyyaa 10 turuu danda'a. Egaa kun kan uumamu kanaaf yeroo garaagarummaa guyyaa 7 gadii keessatti hanqaaquun garaagaraa lama sanyii kormaa nama garaagaraa lama irraa dhufeen cabuun daa'imman lakkuu haadhaan tokko abbaan gargar uumamuu ni danda'u. Kun biyya ollaa biyya Naajeeriyaa keessatti illee hedduu riippoorteera. Sababni isaas halluu garaagaraa waan qabaataniif shakkiirra kan ka'e qoratamanii jechuudha. Kanaaf egaa garaagarummaa guyyaa 7 gidduutti nama garaagaraarraa yoo nama garaagaraa waliin wal quunnamtii saalaa geggeessite hanqaaquu garaagaraa qopheessite daa'imman lakkuu nama garaagaraaf ulfaa'uu dandeessa jechuudha dubartiin kun. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa horaa bulaa.